Jono with the hottest mixes. Dead on. Tambourine's great too. DJ Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teman-teman mau kembali ke Senin jala. Jirjirani orang bayi garida. Masya Allah. Yega di konsisten Allah terkait jala harap berumsa terko harap berumsa peribu ajaib atau konsisten kuat itu. Berumsa kumali berumsa yo isin kara fakkinya picture di kesan telepon kesan namatti mobile kesan waktu namatti kentani akata isini hinjarre yookaan YouTube Facebook isa ta'u waggaa YouTube keessan isa ta'u yookaan immoo picture keessan gaalarii keessanis immoo isa ta'u hundayyuu dhuffatuu barbaadan jechuudha. Akkaataa isinitti dhoksitan isin agarsiisa fakkeenyaaf aappii tokkoon alatti awwaalatu barbaadan jechuudha. Akkaataa namni mistira keessa cidhi keessan hin laalle achuma keessatti hiitanii ofii keessanii qofa laaluu dandeessan jechuudha. Telefoona egaa namatti kennu hin oolu akka namni cidhi keessan hin laalle godhuu dandeessan jechuudha. Maashaallah ana biraan baay'ee gaariidhaan jira. Egaan warroonni haariyoonni immoo YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan egaa akkuma dhuftaniin subscribe like share gochuudhaan uummata biraan ga'een birallee ittiin nu gahaa jenna. Kunooti amma aappii tokkoon alattidha wanni isin kan isin raawwattanii aappii maleedha wanni akka gootanitti amma dudduuba deebina. Amma egaan gara barumsaattiin isin geessaa. Barumsi keenya maalidha? Amma iskirii keessan akkasuma gadi qabdanii teessan giseen akkasitti isiniif dhufee egaan kunooti siitingii bakka jettu kan agartaniitu kilik gad gootanii bakka siitingiitti kana kilik gootan jechuudha. Egaan akka hin daganne jechuu barbaadeeti. Kunoo akkuma isin argaa jirtan egaa siitingii tana gad kilik erga gootaniin boodaatti akkasumatti erga tuqxanii amma egaan kunoo idea bakka jettu kana idea apps bakka jettu kana kilik gad gootan gadi takka amma aappii hidhuu feetan fakkeenyaaf dhokfatuu feetan Chrome isa ta'u kaameeraa isa ta'u jechuudha. Waan feetan biitul kaameeraa kana isa ta'u jechuu barbaanne immoo ammaan tana kun amma fakkeenyaaf imo ofii kan WhatsApp hidheetiin agarsiisa amma kan agartaniitu right godhee jira. Fi Instagram illee ayinu kilik irratti gootan kunoo akkuma agartan gisee wanni isin kilik gootan dhufee asirra jira jechuudha. Isin kilik gootan dhufee maasnaa isin taa'aa jechuudha. Hidhamee jira ayidiin. Ni agartanii miti hidhee ammaas yoo barbaan hina kanas amma dhuftaniiti kunoo bakka tana jechuudha. Jan ka jettuutti isii kan tuqxanii amma hidhamee jira. Amma walumaan dudduuba deebina. Haa laallu. Amma laaluudhaaf wal arginaa. Meeti amma hillaa hin barbaadan meeti hin jiru jechuudha fakkeenyaaf. Akkuma arguu jirtan kanatti hin jiru. Hiinee jirra jechuudha. Hidhannee jirra. Amma namni abbaan fedhe arguu hin danda'u jechuudha. Aappii tokkoon alatti hiitan. Abbaan fedhe jechuudha. Yoo nu jalaala iccitii keenya ilaaluu fedhe hin arguu jechuudha kunooti. Maaliif namoonni tokko tokko kaan aappii fa'aa buuftanii aappiidhaan fa'aa hidhuudhaan lookii iskiriiniidhaan fa'aa hiitan. Kanarra kun baay'ee barbaachisaadha. Kun immoo barumsa kana gaa'ee egaan barumsa keenya xumurtiin jira. Barumsi kun immoo namni wallaal hin jiru. Egaan irra deddeebiinii wal agarsiisnu waanuma jiru. Namoonni hedduun irra deddeebiinii barsiisanii agarsiisanii jiran jechuudha. Egaan warroonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe like share gochaa. Warroonni immoo haaraan ta'in maatii keenya taatanii dabalamtanii walii maatii keenya taatanii jirtan immoo egaa irra deddeebiitiin ilaaluudhaan view fi share gootanii hiriyoottan keessan biraan nu ga'uu hin dagatinaa jenna. Kanaaf agadumaatti turtii gaarii isiniin jaa. Ammas irra deebiin amma inni hiikna amma injiranii mitiilee ittiin isin deebise jechuudha. Ni hiikna ammas amma dudduuba deebina. Iskiriinuma kana xiqqoo gadi qabdanii
akkasitti bakkuma seetingii reefusni jee kana kilik gootan jechuudha. Akkuma arguu jirtan tana ammas akkuma arguu jirtan aydiyaadhuma kana jedha isuma jala dhuftanii ammallee ammas bakkumas tuqxaniiti kilik erga gootanii amma tanuma gad kaastan ka'ee jira argitaniitu isuma gad tuqxan isuma gad kilik gootan amma cufaan dan gootanii ammas deebitanii kunoo danii nu isin agarsiisa danii kunoo as jirti jechuudha amma dan girma gad tuqxanii booda bas wanni dhumatee jira raawwate ammas tuqxanii ilaallatan ilaaluu dandeessan amma kunoo walumaan daawwannaa jechuudha. Egaan imoo fi wanni amma asitti fayyadamaa turre sorry iyyan gaa otoo wanni godhin hafe dhiifama gaan danatun hin tuqne danii sana toon raawwatiin irraa deebi'e jechuudha. Dhiifama waliin akkuma agartan osoo hin tuqneen akkuma irraa deebi'e sanitti kanaaf hin dagadhe xiqqoo danan goone jechuudha. Amma godheetiin jira dan maati ammas raawwannee jirra jechuudha. Egaa kunooti amma erga kilik gootanii kaatanii asuma seentanii egaan kunooti aappiin imoon tokko kunooti akkuma arguu hin jirre jechuudha. Walumaan agarree jirra jechuudha waan sobaa ta'ee fi inni ta'e tokko gogu telegiraamillee kunooti kunooti intermeekalillee kunooti sadeen kana hidhee sadeen kun amma deebifadheetiin jira jechuudha. Hanga gisee yogguu tokko takka dhokseetiidha kan hin fayyadamu baay'ee kiyya akkasumas taarfiis waan hundaa jechuudha. Guddaan icciitiin kunniin dhofame waan fayyadamuu qabu jechuudha. Akkasiiti egaan iddoo galatoomaan isin jira. Hanga barnoota biraatii walitti deebi'utti turtii gaarii.